Poolatikaa addunyaadhaa akka malee faxinaan deemaa jiru kanarraan waan takka irraa dubbachuu barbaada guutuu isaa dhageeffadhaa walii dabarsa. Dubagaa akkuma beeytanitti biitii Siiriyaa tuni ni kufte akkasumas lolli gartee karaa bahaa karaa Yukireenitis deemaa jira. Namni irra hedduun lolli Siiriyaa kun gartee akkanumatti taraa takkatti dhumuunsaa kuni nama yaachisee jira. Inumaatu gartee akka malee nama shakkisiisee namni waan ta'uu hin beeku. Maaliif hoggaa gartee oduuleen Siiriyaa keessaa baatu akka dubbatutti raayyaan ittisa biyyaa kan Siiriyaadhaa kaampiilee isaanii magaalaa gurguddoo gartee Siiriyaa tana akkanumatti gartee keessaa galgaluma keessaa bahaa deemaa turan. Dhaabbatanii jara gartee warra HTS fi guruupiilee adda addaati wajjin lolli isaan godhan hin jiru. Ammaasis torbaanuma dabre kana Bashaar al-Assad deemee Raashaa dhaqee achi walgahii godhee as deebi'ee torbaan tokko doon ta'in faamiliin isaa karaa Raashaadhaa kutte inninis guyyaa lama kana isaan booda taa'eeti ifiifuu karaa Raashaadhaa kutte jechuudha. Kun egaa wanni nama agarsiisu gartee akka waliigalteen Ameerikaa wajjin jirtu fakkaatti. Kana egaa guututti gartee 100% jennee haasa'uu hin taatu garuu immoo akkas fakkaatti hogguu laalan. Maaliif Raashaanis cal jettee wataaddarasiitii fi meeshaadhaas guututti baafachaa jirti. Iiraanis gama kaaniin wataaddarasiidhaa baafachaa jirti. Kun egaa wanni nama agarsiisu akka gartee Ameerikaa fi Raashaan walii galanii ati gartee Siiriyaa siniif hin dhiisaa Yukireen ammoo narraan tuqinaadha Ameerikaan Raashaan akka jetteeni gartee maaliif lafa eega gartee Doonaald Tiraamp dhufe kana lafa jalaan mootummoota akka Raashaatii fi Chaayinaa fi warreen gartee addunyaa kana wajjin mariin deemaa jirti. Inumaatu telefoonaan illee ilaanqa Doonaald Tiraamp bilbilee jira kana hunda dubbisu jechuudha. Kun egaa wanni agarsiisu Raashaan gabaabumatti fadhiin isiin gartee Yukireen irraa qabdu takka Yukireen akka neetoon seenne. Lamada ammaas lafoota gartee lafa Raashaa lafa Yukireen qabatte tana gadhiisuu hin barbaaddu. Lafa teenyaa inumaatu lafa Raashaatti amantii beeyte lafa nama hedduutu namni uummanni Raashaadhaa achi keessa jira. Saniifuu lafti tun lafuma Raashaatti amanan jechuudha. Hamma gartee wanni san irraan tuqamne Raashaan Yukireen yoo jira rakkoon qabdu. Dubagaa walleenuu Ameerikaan gartee waan Yukireen akka feetan godhaa jetteeni gartee Raashaadhaaf akka gartee kanniteef gama kaaniin ammoo Siiriyaa nu gadhiisaadhaa jetteeni akkas fakkaatti. Dubagaa mee dhugaa dubbii tanaa hogguma oduun takka gartee baate guututti gartee irraa baruu dandeenya.